Safuu 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 seeraa. 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 Safuu 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 seeraa. Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa fi fayyaa bakka jirtanitti isiniif hawwina. Nagaa fi fayyaan adda adda jennee kanaan dura isinitti himnee turre. Nagaani nageenya naannoo, nageenya qe'ee, nageenya biyyaati. Fayyaan immoo fayyaa keessa ofii kan qaama ofiiti. Hunduma isaayyuu bakka jirtanitti isiniif hawwina. Kun sagantaa safuu seeraati. Zinaash Olaanii Doorsis isin keessummeessaan isinii wajjin tura daqiiqaa 30. Ispoonsaroota sagantaa keenyaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa, biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa akkasumas sadarkaa lammaffaarratti ispoonsara kan nuti kaampaanii inshuraansii Awaash guddaa galateeffanna. Oromoon waa hundaaf safuu fi safara qaba. Ni safeeffata, safeeffatee jiraata, safuu fi safaraan jiraata. Fakkeenyaaf dachee nagaan ooltee yaa aangooyyeessaa, du'aa keenya nyaattaa, jiraa keenyan baattaa. Meeta kan dachee faarsaa, jaartii garaa magariisaa, irri kee midhaanii, jalli kee bishaanii, sirra qonnee nyaanna, sirra horree yaafna. Dachee yaa dinqiituu yoo sooressa nyaattu, isa shittoo qabu, hiyyeessan tuffattu, isa cittoo qabu. Jechuun uumaa fi uumama galateeffata, ni safeeffata, ni faarfata. Kitaaba Piroofeesar Tasammaa Ta'aa hambaa weedduu Oromoo yookaan Some Oromo Traditional Songs jedhurraa kan argannedha. Kun sagantaa safuu seeraati. Oomishaa fi tajaajila keessan beeksifachuu kanneen barbaadan 0928317679 nu bilbiluu dandeessu. Anaa dhufuun isin simanna. Ittaansuudhaan gara odeeffannootti dabarraa. Lataa Zarihuun toora intarneetii irraa buusee qindeesseera illaa muda jeneenuu dhiyeessa. Kun sagantaa safuu seeraati. Tole daawwattoota keenya yeroo odeeffannoo simbiraan geenyu qaqqabnetti kan jirru qophii safuu seeraatiin. Odeeffannoo keenya har'aatiin murtee adda ta'e tokko kan isin dhageessisnu jechaadha. Hidhaa cimaa yoo jedhamu gabara biyya keenya keessatti yookaan umrii guutuu itti murtaa'uu danda'a. Sunugaa lakkoofsaan yookiin immoo lakkoofsaatiin umrii 25 kan itti murtaa'u jechaadha. Inni guddaani. Ameerikaa keessatti gaa ogeessi fayyaa garee olompikii kan jimnaastikii keessatti tajaajilaatiin ture Ameerikaa keessatti jechaadha. Balleessaa dubartoota irratti raawwateetiin hidhaa cimaa waggaa 175 akka adamutti murtaa'etti kan jiru. Waggaa amma kanaan hidhamaa kan jedhu gaaffii keessa jiraatauti garuu walumaa galatti namni kun kana booddee umrii isaa guutuu mana amala sirreessaatti akka dabarsu kan itti murtaa'e jechaadha. Egaan dooktarri garee olompikii kan jimnaastikii keessatti jechaadha tajaajila ogeessa fayyaa kennuudhaan kan tajaajilaatiin ture Laarii Naasaar namoota keessumattuu dubartoota jechaadha qocholuudhaan himannaawwan hedduutu irratti dhiyaate. Himannaawwan sana ilaaleeti qabanni murtii biyyatti kan hidhaa waggaa 40 hanga 175 akka itti murtaa'u kan inni murteesse sana durseellee gaa ogeessi kun jechaadha faayila adda addaa harkatti argame keessumattuu kompiitara isaa keessatti faayilootni daa'imman wayitaa walqunnamtii saalaa wajjin walqabate gochaawwan akkasii irratti hirmaatan qabatee kompiitara isaa keessatti argameetiin jira. Kana qofaatiif hidhaa waggoottan 60 akka adamu itti murtaa'ee ture. Amma immoo gaa dubartoonni keessumattuu olompika irratti hirmaachuudhaan jimnaastikiidhaan garee Ameerikaatiif meedaaliyaa argamsiisuu danda'an dabalatee hedduun isaanii Dr. Laarii Naasaar nurratti balleessaa dalageera. Fedhii keenya malee gochaawwan walqunnamtii saalaatiif nama kakaasan nurratti raawwachaatiin ture qochollaa nurratti raawwatee jira jechuudhaan mana murtiitti dhiyaatanii imimmaan isaanii dhangalaasatti kan isaan himachaatiin turani. Himannaawwan kanneen walitti qabuudhaan ilaalaatiin ture egaa manni murtii biyyattis doktarichi garuu dhiifama gaafateeti kan ture. Egaa dhiifamni isaa kunis immoo fudhatama hin arganne mana murtiitiin maaliif yeroo ammaa kanatti gochaanatti dalagde kun dhiifama kan nama kennisiisuu miti jechuudhaan murtiis kan jira. Kana booddee murii keeggotus dukkana keessatti dabarsaa jechuudhaan kan itti dubbatan jechaadha manni murtii biyyatti murteessitoonni jedha abbootiin seeraa biyyatti. Egaan umriin isaa 54 kan qaqqabe ogeessi fayyaa kun
yeroo adda addaatti jechaadha dalagaa kana kan irratti raawwate dubartoota umriin isaanii 13 15 akkasii jiran jechaadha garee olompikii Ameerikaa kan jimnaastikii keessatti kan hirmaatan jechaadha. Gochaawwan kana dalaguu isaatti dhaqa kan isaan itti murteessan jedhaman murtii biyyattis egaan obboleewwan kiyya kan shamarran kan irratti gochaan itti dalagde kun gochaa namarratti dalagamu miti jechuudhaan manni murtii biyyattii illee jechaadha keessumattuu abbootii seeraa jiran keessaati kan dubartiin sun kan dubbatan illee baay'ee kan isa qeeqan ture kana booddee mana hidhaatti kana dabarsitu kan immoo dukkana keessa kan dabarsitu hawaasatti makamtu jechuudhaan illee itti dubbataniit kan isaan jiran murteessaan kan immoo abbaan seeraa mana murtii biyyattii jechaadha saree kiyyallee sittiin erguu jechuudhaan igaatti qeessaniit kan isaan jiran kana booddee namichi kun gochaa hin dalagaatiin jiru baay'ee kan nama yaaddessu ta'uu isaatii jechaadha kan immoo yakki inni dalage kun dubartoota irratti baay'ee yaaddessaa ta'uu isaatii wajji wal qabatee kan isaan himani egaa Dr. Larry Nassar sababa adda addaatiin egaa himatamaatiin ture walumaa gala himannaan isaa gaa walitti ida'amee hidhaa waggoottan 175tiin akka adabamutti murtaa'ee jira sana maleellee garee yuunivarsiitii Michigan keessatti jechaadha hojjetaatiin ture tajaajila isaa ogummaa isaa kana wajji wal qabatee hojjetaatiin ture ogummaa isaa kana hojjetullee himannaan adda addaa irratti ilaalamu manni yookaan immoo yuunivarsiitichillee dhimma kana keessatti xiinxalee ilaalle waan ta'eef yuunivarsiitichillee qeeqamaatti kan ture. Pirezidantiin yuunivarsiitichaa sababa kanaatiin aangoo isaanii gad lakkisuu isaanii odeeffannoon kan mul'isu malumaafuu gaa himatamaan kun hidhaa cimaa waggaa 175 itti murtaa'u isaati gabaasni CNN kan mul'isu. That's all for the record. All right. Haqni nama maraaf. Tajaajila haqaa haqa qabeessa ta'e argachuun mirga. Qaqqabummaa fi haqa qabeessummaan tajaajiluun ammoo dirqama. Kunoo dirqama keenya baachuuf teeknooloojii ammayyaan dabaallee isin tajaajiluuf qophoofneerra. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Kun e-filing jedhama. Kana booda iyyannoof ta'e oliyyannoof oliif gadi hin deemtan. Bakkuma jirtanitti faayila keessan banattu. Moobaayila keessan irraa ergaa gabaabaan gara 8636tti jettanii bakka duwwaa hambisuun lakkoofsa galmee keessanii galchitanii erguun mana keessan teessanii dhimma keessan hordoftu. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Yeroo fi maallaqa keessan sirriitti qusattu akkuma qaamaan deemtaniitti tajaajila haqaa sirriitti argattu. 888tiin bilisaan bilbilaa. Haqaaf haqaan kottaa. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraati. Kan isinii wajjin jiru immoo ana Zinnaa Sholaanii doorsise. Bakka adda addaa teessanii sagantaa keenya daawwachaa akka jirtan shakkiin qabnu. Gaaffii qabdu yaada'u sagantaa keenya irratti maal daballu maal irraa hir'isnu anaa dhufuun isin simanna nu bilbilaa 0928317679 yoo bilbiltan Lataa Zariyoon yaada keessan fudhan yeroo hundumaa bilbiluu dandeessu. Har'aaf amma qabxii tokko qabna. Qabxiin kun kan inni irratti xiyyeeffatu dhimma tibbanaa irratti. Tibbana maaltu ta'e? Kunooti. Yeroodhaan malatee kan hirkoo tolfate yoomiyyuu rafee bula yaaddoo obbaafate hirkoo gaariin kamii jedhee kan gaafatu ani ragaambaa Awaashaa filatu. Inshuraansii Awaash filachuun yaaddoo obbaafachuudha. Abbaan umurii dheeraa kaampaaniin inshuraansii Awaash yeroo ammaa kan dameelee isaa guutuu biyyattii keessatti 44 ga'uudhaan teeknooloojii odeeffannoo ammayyaa wal qunnamsiisee tajaajila inshuraansii si'ataa kennaa jira. Awaash. Kafaltii beenyaa bu'aa ba'ii tokko malee raawwachuu isaatiin kaampaanii maamiltoonni itti boonan ta'uu danda'eera. Bakka Awaash jiru hunda wabiin jira. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Sagantaa Safuu Seeraa daawwachaa jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Nuti immoo kan jirru handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee biiroo haqaa Oromiyaati. Gara biiroo haqaa Oromiyaa maaliif dhuftan kan jettaniif immoo tibba kana
waan tokko dhageessanii turtan waan tokko yeroo isiniin jennu dhimma biiroo kana laallatu mootummaan naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraa 2345 dhiifama godhee jedhamee miidiyaa irratti dhageessaniitu. Maarree waa'ee dhiifama kanaa irratti haasa'uudhaaf jecha gara biiroo kanaa dhufneerra sadarkaa itti aanaa hoogganaa biiroo haqaatti gaggeessaa adeemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a wajjin daqiiqaa muraasa turra. Isinis akka nu faana turtanii sagantaa keenya hordoftan kabaja olaanaan isin affeerra. Egaa wanta nuti haasofnurraa ka'uudhaan yoo wanta gaaffii isinitti ta'e kan jiraatu yoo ta'e karaa lakkoofsa bilbila keenya 0928317679 bilbiltanii waan isin haasoftanirraa kan gaaffii nuti ta'e kana yoo jettan nutis deebisnee dhufnee biiroo haqaa yookaan immoo obbo Taayyee gaafannee isiniif akka ifa ta'u goona waan ta'eef nu hordofaatii gaaffii gaafadhaa jennaa kun sagantaa safuu seeraati. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Egaa akkuma nama ibse kana mata duree nuti itti dhufnee fi tibbana dhiifamni taasifameera. Garuu immoo biiroo kanaaf dhiifama taasisuun yookiin baraarsaan haaraa miti. Kanaan duras biiroon kun waggaatti al takka al lama al sadiis dhiifama namootaaf godhamu sirreeffamtootaaf jechuudha. Secee ulaagaa isaa eegee gara pirezidaantii mootummaa naannootti dabarsuun pirezidaantii mootummaa naannoo dhiifama gochaa tureera. Dhiifama miilanaa kana garuu maaltu adda isa taasisa? Yoo adda dhate adda miti taanaan garuu isintu beekaa nu deebisaami. Wanni dura qajeeluu qabu jira. Dhiifama biiroon kun qulqulleesseeti dhiyeessa malee dhiifama hin godhu. Dhiifama ka godhu pirezidaantiidha. Kun beekamuudha qaba. Dhiifamni kanaan dura godhamaa ture kan amma jiru immoo miilanaa kun maaltu adda godha ka jedhameef dubbii ijoon jira. Dhiifamni kanaan dura godhamaa ture namuma yakka idilee raawwate. Namni sun karaa mana sirreessaa amalli inni kaleessa qabu har'a jijjiirameera qajeeleera hawaasatti yoo bahee rakkoon uumu jedhamee erga qulqullaa'ee booda ka dhiifama godhamuufidha. Ka miilanaa kun immoo namoota silaa dubbii gaafii mirgaa gaafachuudhaan kanaan dura naannoo keenya keessas akka biyyaatittis rakkoon akka ture hin beekama. Addatti immoo heerri cabee mirgi dabee wanni adda addaa ka'ee sanirraa ka'ee dirreen siyaasaallee dhiphaa ture. Gaafa dirreen siyaasaa karaa nagaa karaa seeraa dhiphate namni karaa hokkaraa deemuun hin oolu hokkarri ka'ee naannoo keenya keessatti lubbuu namaallee qabeenyallee waan baay'ee dhabaa turre. Nama waan san wajjin walitti qabatee hidhaaseen amma deemsa haaraa nu barbaachisa waan ta'eef waan san dhiifne gara fuulduraatti deemuu qabna ka jedhuuf dhiifamni kun godhame malee akka kanaan duraa san ka idileedhaan godhamu saniin adda jechuudha. Kan idileedhaan godhamu sana jechuun maalinni eenyudha jechuun yeroo sana daangaa qabaa jechuudha. Amma garuu akkasiin dubbachaa jirtan kanatti namni mirga isaa gaafatee akka balleessaatti lakkaa'amee haalli inni ittiin ilaalamneef maaliin dura ilaalamaa ture amma kan hin ilaalamneef maaliif? Rakkoo kanaan dura ka'e kana keessa mootummaan illee anuu qoodan qabaa jedheera. Wanna baay'eetu badee biyyi baay'ee rakkoo keessa galteerti. Seerri cabee jira baay'ee bade. Waan san keessatti immoo namni gaafatamu eenyunnaan anuu badiin qabaa dhiifamaa jedha koree hojii raawwachiiftu adda waa'ee. So toora san keessa namni wanni inni gaafate rakkoo qabaa odoo hin ta'in akkaataan inni itti gaafate akkaataan inni itti deeme qabeenya balleessuudhaan wanna adda addaa hokkara uumuudhaan wanni sun karaa sirrii hin taane ta'uudha. Malee wanni inni irraa ka'e gaafa duraa wanni inni irraa ka'e yaanni inni irraa ka'e sun dogoggora hin qabu. Wanni inni irraa ka'e gaafii mirgaa gaafachuun mirga garuu immoo akka itti gaafatan sun rakkina qaba. Saniif amma wanni kun namni amma dhiifama miilanaa kana keessatti hammatamellee namoota dhimma uummataa gaafii uummataa siyaasaa wajjin waan wal qabate warra kaasan malee nama dhimma mataa ofiitiif hate nama dhimma mataa ofiitiif saame nama dhimma mataa ofiitiif nama ajjeese warra san kalaallatu miti dubbiin kun. Isaaniif dubbiin hin laallamu miti. Ta isaaniitis yeroo isaa eegee akkaataa isaatiin sirna isaatiin ni laallama. Garuu ka ammaa kun addatti wanni ilaallameef warra kanaaf jechuudha. Gaariidha. Akkuma waanuma isin amma jettanirraa ka'uudhaaf namoota dhimma uummataaf mirga saba isaaniif falmanii garuu immoo daandii isaan itti deeman dogoggoradha jedhee mootummaan to'annaa jala oolchedha kan dhiifamni godhameef kun adda isa taasisaa jettanitti. Isaanuma kana keessaa immoo kan namoonni baay'een eeganii fi
ijarra buufatan namoonni baay'een jiru maqaa dhawwaan hin barbaannee fi isaan haalli itti ammallee gadi lakkifamnetu jira. Baay'eenii jechuudha. Isaan kan ammoo isa kana keessa siin jiru warra dura gadhiifaman keessa siin jiran waan ta'eef mee isa kanarratti maal adeemsa addaatu jira moo maal inni kan jedhu kana akka ifa ta'uuf maaliif sooshaal miidiyaa irrattis ka'aa jira namoonni adda addaa kaasaa jiru waan ta'eef ishee kanas akka fanoo gootan. Achirratti wanni ifa ta'uu qabu maal inni namoonni amma hidhaa bayan kuni akkaataa sadii hin bayan. Tokkoffaa nama itti murtaa'e adabbii fixataa jirutu dhiifaman baya. Lammaffaan ammoo nama himannaarra deemsi dubbiin isaa deemsarra jiru. Ani himannaa abbaan alangaatii fi manni murtii amma deemsarra jiru santu addaan cita. Sadaffaan immoo warra qorannaarra jiru santu addaan cita jechuudha. Sadarkaa federaalaatti warri duraan bayan sun warra dubbiin isaanii abbaan alangaa himatarra jiru santu addaan citee baye. Naannoo keenyatti immoo hundumaa qulqulleessinee sadanuu erga tokko amma gaddiif. So ka sadarkaa federaalaa amma warri silaa murtii argate qulqullaa'ee hin baane jechuudha. Wanni sun ganaa amma deemsarra jira. Sun piroosesiin isaa akka abbaan alangaa himata kaasuu doon ta'in ganaa pirezidaantii bira dhaqee laallamee qulqullaa'ee achirraan farramamee ba'a. San birallee darbee immoo warri baraarsaan bayan hin jiraatu jedhama. So deemsi sun akkuma wal duraa duubatitti deemaa jira malee namni dubbiin isaa siyaasa laaltu. Namni waan sanii wajjin wal qabatee gaafii mirgaa kaasee ammoo akka inni itti deeme rakkina jedhee mootummaan gaafa san to'annaa jala oolchisuun hundumtuu hin bayaa karaa jedhu amma wanni qabatamee deemaa jiru. Sun yoo hin bayaa akkamitti bayaa yeroo gabaabaa keessatti waanuma deemsa keessa laallu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kutaa lammaffaa haasaa obbo Taayyee Danda'aa wajjin jalqabnee torban kan itti deemnu ta'a. Waan wajjin turtaniif horaa bulaa deemana. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa walqixxummaa koorniyaa hawaasa keessatti idileessuun dubartoota maxxantummaa dinagdee jalaa baasuuf gareewwan wal gargaarsaa fi qusannoowwan adda addaa irratti hirmaatanii dubartoonni dhibbeentaan lakkaa'aman abbaa miliyoonaa ta'aniiru. Bara 2010ttis kana caalaatti hojjechuudhaaf onnateera daa'imman maatii dhaban dhaabbata tursiisa daa'immanii keessatti tursiisuudhaan aadaa guddifachaa uummanni Oromoo qabu babal'isuudhaan hawaasni guddifachuu akka danda'uuf haala mijeessuu fi daa'imman maatiirraa adda ba'anii daandiirra jiraachaa jiran gara maatiitti deebisuuf biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra ga'uuf ammoo bilisaan 8722 bilbilaa jechaa ispoonsera kabajaa sagantaa Safuu Seeraa ta'uu isaatiif gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa. Kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraatti kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffii fi yaada dhimma sagantaa Safuu Seeraa irratti qabdan irratti yookaan immoo dhimma seeraa irratti wanta ifasni hin taane yoo jiraate karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 0928317679 nuu bilbiluu dandeessu. Oomishaa fi tajaajila keessan beeksifachuu kanneen barbaaddanis karaa lakkoofsa bilbila kanaan nu qunnamuu dandeessu. Keessumaa dubartoota baay'ee jajjabeessina. Maaliif dubartii jajjabeessita yoo jettan? Dubartii waan jajjabeessuuf. Kaampaaniin inshuraansii Awaash ispoonsara sadarkaa lammaffaati sagantaa keenyaaf guddaa galateeffannaa. Kaampaaniin inshuraansii Awaash wabii qabeenyaa fi wabii lubbuuti. Wabii inshuraansii inni kennu moo konkolaattota adda addaa balaa abiddaa fi kanneen kan hannaa fi saamichaa. Hanni fi saamichis inshuraansii qaba jettanii? Qaba. Gara fuulduraatti akkamittiin hannaa fi saamichaa inshuraansii qaba jechuun maal jechuudha kan jettaniif sagantaa irratti dhimma seeraa irratti xiyyeeffannee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammaaf garuu kana kenna meeshaalee doonii fi xayyaaraan fe'amanii oliif gadi deddeeman irratti. Dirqama hojjechiisaa. Maal jechuudha? Hojjechiisaan hojjetaa isaatiif dirqama qaba jechuudha inshuraansii. Isa kanas bal'inaan gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Kan balaa dhuunfaa fi gareetiin ga'u. Dhuunfaaf gareetiin balaan hin ga'a. Maal jechuudha inni kunis jedhus gara fuulduraatti kan itti damnee ilaallu ta'a. Itti gaafatamummaa seeraa leegaal liyaabilitii isa jedhamu sana jechuudha. Maallaqa kaazinaa fi daandiirra namoonni qabatanii olii gad deddeeman. Daandiirra namoonni qabatanii olii gad deddeeman kan hojii ittiin hojjetan jechuudha. Kaazinaa keessa kan jiru jechuun immoo biiroo ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, bakka garaagaraa kan jiru jechuudha. Isaafis wabiidha. Kaampaanii inshuraansii Awaash.
Amantaa hir'isuufis wabiitaa akkamittiin gara fuulduraatti ilaala. Boondiif. Kana malees immoo hojii waliigalaa kan akka meeshaalee elektirooniksii, cabuu maashinaa fi kanneen kana fakkaatan irratti wabii ta'a kaampaaniin inshuraansii Awaash. Wabii cabuu daawwitii plate glass kan jedhamu sanarratti jechuudha. Wabii floor kaalcharii akkasumas immoo kana malees immoo dhimma inshuraansii fayyaa imaltoota biyya alaa deeman irratti wabii fayyaa isaanii ta'ee ni tajaajila. Bakka Awaash jiru hunda wabiin jira. Ammas qabxiittaanutti dabarraa. Qabxiittaanutti yeroo dabarru maal gaafattuudha? Yeroo darbee sagantaa kutaa lamaan isinii dhiyeessine irratti tajaajila gorsa seeraa bilisaan ni argattu jennee kutaa lamaan qoonnee isinii dhiyeessaa turreerra. Kanammoo kan isin argattan manneen murtii hunda keessatti jenneerra. Manneen murtii hunda keessatti yeroo jennu immoo bakka hundaa wal geera jechuu miti. Bakki tokko hanqinni jiraachuu danda'a. Bakka hundaa wal hin geenye, bakka wal hin geenye immoo wal geessisuudhaaf manni murtii waliigalaa Oromiyaa yuunivarsiitiiwwan adda addaa wajjin ta'ee hojjechaa jira jennees himneerra. Isaanis immoo dubbatanii waltajjii irratti. Namoonni baay'een deemtanii bakka dhabdantu jira. Achiin jiru mana murtii biyya keessaa moo kan biyya alaa jettisaa Zirnaash kan jettanis jirtu. Xinnoo ishee na gofalsiiseera. Namni ta'e Harargeetii bilbilee tajaajila gorsa bilisa seeraa manneen murtiitii ni argattu jetteetta miti Zirnaash. Mana murtii akkanaa dhaqeen dhabe kan biyya keenyaa jettamoo kan biyya alaa jettasaa naan jette. Kanuma biyya keessaa jenne garuu iddoo hundumaatti jira hin jiru. Inni kun muraasni bakka hundumaa waliin geenye jedhanii dubbatanii jiranii. Isa kanarratti xiyyeeffachuudhaan bakka kam jira tajaajilli kun kan jedhuuf deebii akka itti laataniif gara mana murtii waliigalaa Oromiyaa deemeen ture. Deebiinsa kunooti. Tajaajilli deeggarsa seeraa bilisaa kun kan inni jiru akkuma margitan tokko kan yuunivarsiitii Finfinnee wiirtuun tokko mana murtii waliigalaa Oromiyaa keessa jira. Dabalataan yuunivarsiitii Amboo wajjin mana murtii aanaa Amboo keessa jira. Saarra darbee mana murtii aanaa Tokkee Kuttaayee keessa jira. Akkasuma magaalaa Naqqamtee keessa yuunivarsiitii Wallaggaa wajjiniitiin waliigaltee mallatteeffamee kan hojjetamaa jiru jira. Harammayyaa keessattuu addatti jecha aanaalee hundumaarra Harargee baaf Harargee lixaa keessatti tajaajilli bilisaa kun seeraa bilisaa kun kennamaa jira yeroo ammaa kana jecha aanaalee hundumaarra jira. Egaa wiirtuun kun kan inni fayyadu wiirtuun kun eessatti argamaa yoo jedhame wiirtuun kan argamu mana murtee keessatti kan argamu. Manni murtee warra harka qalleeyyii ta'aniif egaa heera mootummaa irratti kan tumamee jiru jira. Walqixa mirga wal falmuu namni argachuu akka danda'uuf olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf hiyyeessaaf sooressa gidduutti addaan baateen akka uumamneef haqxi dhugoomee akka ba'uu fi wiirtuun kun akka mooraa mana murtee keessatti banamuuf kutaa tokko mijeessee fi hanga dandeettii isaa maateriyaalii barbaachisus yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan guutuudhaan ogeessa seeraa iddoo sanatti ramadame ogeessonni achi keessa jiru ogeessonni naannoo sanatti ramadamanii jiran warra barumsaan seeraa dingirii qabanii akkasumas sekereetariis ramadamanii jiru achi keessatti inni jalqabaa namoota deeggarsa seeraa barbaadan yeroo gara mooraa mana murteetti dhufan warra hubannoo hin qabneef hubannoo kenna deeggarsa adda addaa taasisa kallattii seeritti deemu hubachiisa. Saarra darbee namoota himataniif iyyannoon qopheessaaf namoota deebii barbaadaniif deebiin qopheessa. Sanarra darbees kanarra falmiin yoo gaggeeffama ta'e egaa abukaatoo dhuunfaa gareen tokko yoo bitatu gareen harka qalleeyyii ta'e immoo akka miidhamneef jarreen kun bakka bu'anii fi falmii gaggeessu jechaadha. Kanarra darbee yoo murteen murtaa'ellee jechaadha falmii erga gaggeessanii murteen murtaa'ellee ol iyyannoo fuudhanii fi mana murtee sadarkaa aanutti komii isaanii qopheessanii fi dhiyeessanii hanga dhaddacha jibbaataatti deemanii falmii gaggeessuudha jechaadha jarreen kun. Kanaaf amma ammaatti tajaajila kennameen hojii guddaan hojjetameera. Haa ta'uti naannoo yuunivarsiitiitti kan daangeffamee hafe waan ta'eef aanaalee naannoo yuunivarsiitii jiran iddoo tokko tokkotti jechaadha hafee jiru waan ta'eef moor kana ol babal'isuuf hojiin hojjetamaa jira. Namoonni harka qalleeyyii ta'an namoonni hubannoo seeraa hin qabne namoonni deeggarsa barbaadanii wiirtuun kun banaa waan ta'eef banaa ta'ee mooraa mana murtee keessa waan jiruuf itti tajaajilamuu akka danda'an isa kan argan ibsee booda yuunivarsiitii 8 wajjin kan mallatteeffame hojiin kun hojjetamaa jiru. Kanaan dura jechaadha. Amma immoo isteet yuunivarsiitii yookaan immoo yuunivarsiitii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'e
wajjiniin waliigalteen kun mallattaa'ee tajaajilli kun akka kennamu ta'ee jira jechaadha. Duratti akkuma jettani manneen mooraa mana murtii keessa jira jettanii Obbo Amsaaluu mana murtii waliigalaa Oromiyaa kana keessatti argineerra kunoo mooraa kana keessatti mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa keessatti immoo hin argine. Gara warran geenye kana bira geessisuudhaaf maaltu hojjetamuuf karoorfame? Naannoo amma ka'etti caalaa kana ol babal'isuuf keessattuu yuunivarsiitii Finfinnee wajjin yeroo darbe dubbannee jira. Mana murtii waliigala qofaa otoo hin taane manneen murtii aanaa kana jiran jiru naannoo addaa Finfinnee keessa jiran. Isaan irratti babal'isuudhaaf naannoo mana murtii olaanaa addaa Finfinneettis hojii kana hojjechuudhaaf babal'isuudhaaf yeroo ammaa kana bal'inaan hojiin hojjetamaa jira. Kana irratti waliigalamee hojjetamaa jira. Dabalataanis yuunivarsiitii warra kaan wajjinis yuunivarsiitii Finfinnee qofaa otoo hin ta'in yuunivarsiitii mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran bal'inaan hojii kana itti galanii waan jiraniif babal'isuusaa hojii wal qabatee gama mana murteetiinis deeggaruu gama isaaniitiinis hanga qabanitti deeggarsa kana taasisuuti hojiin kun bal'inaan tajaajila uummataaf akka kennamu hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Galatoomaadha. Egaa yuunivarsiitiiwwan bakka dhalli namaa itti qaramee keessatti qaroomee ba'udha. Uummanni baratee fi qaroomee ba'e kun immoo hawaasa isaa tajaajiluuf kutatee kan ka'edha. Maarree sababa maallaqa dhabuutiin haqni akka hin dhabamneef jecha ijoolleen yookaan immoo namoonni baratan kun tajaajila bilisaa karankaa cabdu tokko illee tun baasin akkasiin argattaniif hojjechaati kan jiran. Kanneen himannaa himachuu barbaadan, oliyyannoos barreessifachuu barbaadan, oliyyannoo fudhachuu yoo dhuftaniif gara mana murtii waliigalaa Oromiyaa keessumaa yoo dhuftan tajaajilli seeraa bilisaan kennamu waan jiruuf as dhuftanii gaafattanii gorsa fudhachuu barreeffama sana barreessifachuu akka dandeessan kunoo gamanumaa dhaamsa keenya dabarsinaa kun sagantaa safuu seeraati. Ulfaadhaa Obbo Amsaaluu. Galatoomaa. Yeroodhaan malatee kan hirkoo tolfate yoomiyyuu rafee bula yaaddoo obbaafate hirkoo gaariin kamii jedhee kan gaafatu ani ragaan ba'a Awaashaa filatu. Inshuraansii Awaash filachuun yaaddoo obbaafachuudha. Abbaan umurii dheeraa kaampaaniin inshuraansii Awaash yeroo ammaa kana dameelee isaa guutuu biyyattii keessatti 44 ga'uudhaan teekinooloojii odeeffannoo ammayyaa wal qunnamsiisee tajaajila inshuraansii si'ataa kennaa jira. Awaash. Kafaltii beenyaa bu'aa ba'ii tokko malee raawwachuu isaatiin kaampaanii maamiltoonni itti boonan ta'uu danda'eera. Bakka Awaash jiru hunda wabiin jira. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Daawwattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraarra geenyerra namoonni baay'ee yaada keessan nuun geessaniitu gaaffis kan nu gaafattan jirtu garuu immoo sa'aatii waan nu hanqateef isinii dhiyeessuu hin dandeenye torban qabannee kan dhiyaannu sa'aatiin nu ga'e bal'inaan jechuudha. Isaan keessaa garuu namoota baay'een keessan kan hawwii gaarii hawwitan jirtu yookaan immoo baga gammaddan kan jettan jirtu daangalaa ayyaanaa teessoo kee hin barreessine namoota mana sirreessaatii gadhiifamtan baga ija nagaan gara maatii keessanitti gara saba keessanitti deebitanii naaf jedhaa jettaniitu baay'een namoota hawwii kana ibsaniiru guddaa galateeffannaa. Egaa namoonni waggaa baay'ee hidhaman yookaan immoo waggaa baay'ee to'annaa seeraa jala turan gara maatii isaaniitti deebi'aati kan jiranii akkasumas immoo dhiifamnis akkuma amma daawwachaa turtan dhiifamnis godhamaati kan jiru muraasni immoo kan akka hiikaman uummanni illee barbaadu namni akka hidhamu uummanni hin barbaadu hundumtuutu bakkee taa'ee bilisummaadhaan jireenya jiraate kan jibbu hin jiru garuu kanneen saba isaaniif jedhanii mirga saba isaaniif falmatanii hidhaman akka gadhiifaman mootummaanis dubbatee ture garuu ammas taanaan muraasni namoota sababa adda addaatiin deemsa barbaada waan ta'eef waan hundumtu ammallee kan hin raawwannetu jira gara fuulduraatti takka jedhanii lama jedhu waan ta'eef hin raawwata jenneetu kan yaannu baay'een keessan gaafattaniitu waan ta'eef nutis immoo kan biiroo haqaa deemnee gaafanne kanumaa fi wanta kuunnooti jedhan kunootiin jedhini nafanii kanuma arguun iyyuu waan guddaadha borimmoo ka waan kana caalu argina waan ta'eef gara fuulduraatti kan itti fufutaa warra gammachuu hawwitan hunduma keessan guddaa sin galateeffannaa gammachuun qe'ee keessanii hin dhabamin jecha sagantaa keenya safuu seeraa har'aaf jennee qiqindeeffannee kanumaan xumurra warra nu daawwattan hunduma keessan guddaa sin galateeffanna warra torban nagaa wal argu nu haa taasisu nagaatti. Safuu seeraa. Safuu seeraa.
Safuu 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 seeraa. Safuu 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 seeraa. Safuu 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 seeraa. Safuu seeraa safuu seeraa safuu seeraa.